Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu barattoota Focus Finfinnee fi namoota sagalee kana dhaggeeffatan hundumaa fi ani Pastor Naa'ol Baqqaleetii kanaan dura kutaa 10 walii wajjin ilaalaa akkuma turre ergaa gara Qolosaayisiin walii wajjiniin barachaa qayyabachaa jirra. Har'a kutaa 11ffaa Qolosaayis boqonnaa 2 xumura isaa lakkoofsa 20 hanga 23tti kan jiru wantoota murteessoo kutaa sana keessaa hubachuu qabnu muraasa yerootti waliin ilaallu ta'a. Tarii mata dureetti kennuu yoo barbaachise Qolosaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 20 hanga 23 kana Kiristoosii wajjin du'uu kan jedhu itti laachuu dandeenya. Macaafa qulqulluu keenyarraas mata dureen Kiristoosii wajjin du'anii isaa wajjin jiraachuu jedhu itti kennamee arganna. Akkuma mala keenyaa kutaa guyyaa har'aa barannu kana dubbifachuudhaan hundumti keessan lafa jirtan jiraattanii macaafa qulqulluu keessan baafachaa ana duukaa akka dubbistan jaalala Waaqayyoon isin afeera. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan ammayyuu kan biyya lafaa taatanitti jiraattu ture? Maaliifis seerata isaanii jala of galche ture? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa deemaniif hin turreere? Akka ajaja namaaf akka barsiisa namaattis dubbatame mitiire? Seerrattoonni akkasii waaqessuu addaan ba'e irra kaa'uu isaaniitiin, waan gaddeebisan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin, wanta ogummaarra dhaabbatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu. Ameen. Baay'ee waa guddaarraa baruu kan dandeenyu waa'ee Kiristoosii wajjin duunee jireenya haaraadhaan Kiristoosii wajjin jiraachuuti kutaa kanarraa kan agarru. Ergaa Qolosaayis kana keessatti du'uu kan jedhu kun deddeebi'ee barreeffamee arganna. Jecha du'uu yookaan konseptii du'uu jedhu kana irra deddeebiidhaan iddoo garaagaraadhaan arganna. Kiristoosii wajjin du'uu kan jennu kunis dhoksaa baay'ee of keessaa qaba. Macaafa qulqulluu keenya iddoo garaagaraatti gaafa laallu har'a akka walii wajjin qayyabannu waa'ee du'uuti inni tokko. Kiristiyaanummaan du'uu irraa jalqaba waan ta'eef waa'een du'uu konseptiin du'uu jedhu macaafa qulqulluu keenya akka qaaraa keessaa iddoo baay'eetti argama. Iddoolee murteessoo ta'an muraasa walii wajjin piik goonee amma Waaqayyo nu gargaaree walii wajjin ilaaluu yaalla. Du'uun kun maal jechuu akka ta'e, maal jala akka duune, du'uu keenyaan immoo maaltu akka nuuf ta'e kutaan itti qayyabannu kutaa har'aa walii wajjin ilaaluuf jennu kanadha jechuudha. Kanaaf gara sanatti utuun hin galin dura waa tokko waa'ee du'aa yookaan macaafa qulqulluun keenya waa'ee du'uu kiristiyaanotaa maal jedhaa isa jedhu waa tokko ilaaluun keenya barbaachisaadha. Jalqaba irratti Kiristoosii wajjin du'uu keenya wanta nuuf ta'etu hin qayyabatin maal jala akka duune, du'uma jechuun immoo maal jechuu akka inni ta'e beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf macaafa qulqulluu keenyarraa yoo xiqqaate wantoota gurguddaa 4 jalaa du'uu akka qabnutu macaafa qulqulluun nutti dubbata. Maaliif amma lakkoofsa 20 maal jedha? Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii jedha. Boqonnaa 3ffaa irrattis waa'ee du'uu irra deebi'ee kaasee arganna. Qolosaayis kanarratti keessumatti lakkoofsa 3 hanga 5 gaafa dubbistan waa'ee du'uu, waa'ee of keessaa ajjeesuu wanta kana dubbata waan ta'eef konseptiin du'uu jedhu kun konseptii guddaa tokkodha. Macaafa kana keessaa hubatiin darbuu hin qabnu. Kiristiyaanonni yoo xiqqaate waan gurguddaa 4 jalaa du'uu akka isaan qaban macaafi qulqulluun keenya iddoo garaagaraatti dubbata. Inni jalqabaa cubbuu jalaa du'uu konseptii jennuudha. Keessumatti ergaa Roomee gaafa dubbistan boqonnaa 6 xurutti akkasin qayyabattan nan barbaada. Ofii kootii garuu lakkoofsaan barbaadu duwwaan dubbisa. Boqonnaa 6 lakkoofsa 11 hanga 12tti maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa'aa. Ammas cubbuun warra kajeellaa fooniitiif abboomaman akkasin hin godhannetti dhagna keessan isa du'e keessatti isa moosisinaa jedheetu waa'ee cubbuu jalaa du'uu kaasaa jechuudha. Cubbuun du'a farada waan ta'eef
Firdiin immoo nama du'e irratti waan hin hojjenneefitu konseptii kanaan dubbata. Ilaas inni gala yoo ta'e cubbuun du'a namatti farda. Riizaaltiin cubbuu yeroo hundumaa firdii du'aati. Firdiin tokko immoo nama du'e irratti hin hojjetu. Manni murtii tokko kan inni murtii isaa dhumaatti irratti fiixaan baasu yoo namichi lubbuun jira ta'edha malee adaba hammam ga'u iyyuu namatti murteeffamee namichi sun duunaan firdiin sun hin hafe jechuudha. Kanaaf macaafi qulqulluun keenya keessumatti ergaa Roomee akkaataatti kiristaanonni qajeelummaa dhugaa argatan gaafa dubbatu keessaa inni tokko cubbuu jalaa du'uu akka inni ta'e dubbata jechuudha. Cubbuu jalaa gaafa duunu firdii sababii cubbuutiif nutti dhufu jalaa baraaramna jechuudha. Kanaaf cubbuu jalaa du'uun amantiidhaan Kiristoosii wajjin akka du'an of lakkaa'uu, eenyummaa haaraadhaan of beekuu isa jedhu konseptii kana lakkoofsa 11 irraa arguu dandeessu. Of lakkaa'aa jedha. Reckoning waa'ee of lakkaa'uuti cubbuu jalaa du'u jechuun. Ani uumama haaraa ta'eera. Ankaraa Kiristoosiin nama haaraadha. Eenyummaa Waaqayyoo, eenyummaa haaraa uffadheera jedhanii dubbachuutu hin taane of lakkaa'uudha. Reckoning akka sanatti consider of gochuu, akka sanatti of beekuu, ija sanaan of ilaaluudha. Ijatti Waaqayyoon ilaalu sanaan. Kanaaf cubbuu jalaa du'uu kan jedhu kuni Roomee boqonnaa 6 irratti bal'inaan arganna. Macaafa qulqulluun keenya iddoo biraatti immoo waa'ee du'uu maal kaasaa? Biyya lafaa jalaa du'uu konseptii jedhus Galaatiyaa irratti yeroo inni kaasutu agarra. Keessumatti Galaatiyaa boqonnaa xumuraa yookaan boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti waa'ee fannoo gooftaa gaafa dubbatu akkas jedha. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isattiin biyyi lafaa narraa fannifame, anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matumaa anaaf hin ta'u jedhee gaafa inni dubbatu agarra. Biyya lafaa gaafa jennu kosmos jennu kan akka inni hin taane beekamaadha. Addunyaa qaqqabatamaa nuun agarru kan akka inni hin taane siisteemii seexanni keessatti bitu jechuu akka inni ta'e. Siisteemii poolitikaa, siisteemii kaalcharii, siisteemii ikoonoomii, siisteemiidhuma seexanni biyya lafaa kanarraa namoota ittiin gavarni gochuudhaaf gara mootummaa isaatti dachaasuudhaaf itti fayyadamuun biyya lafaa jedhama macaafa qulqulluun. Biyya lafaa siisteemiidha malee lafa miti, asfaaltii miti, mana miti, muka miti, waan mul'atu kana miti. Biyyi lafaa seensii kutaa amma dubbifachaa jiru kanaan jechuudha. Fannoo Yesuusiin egaa maaltu naa ta'e jennaan tokko natu biyya lafaa jalaa fannifameedha yookaan natu biyya lafaa jalaa du'ee jechuudha afaan biraadhaan. Akkasuma immoo biyya lafaatu narraa fannifame karaa fannoo Yesuus Kiristoosiin kan jedhu kana kaasaa. Egaa biyya lafaa jalaa akka duune Kiristoosiin gaafamanne biyya lafaa jalaa du'u jechuun maal jechuudha? Siisteemii seexan hoogganu ala ba'u jechuudha. Gavarnimentii kiingidamii seexan irratti moo'ee ala jiraachuu, bittaa seexanaa ala jiraachuu jechuudha. Political siisteemii seexanni harka keessaa qabu keessa jiraachaa garuu siisteemii seexanaaf utuu hin bitamin imbii jedhanii jiraachuu. Culturally, economically waanuma siisteemii seexan biyya lafaa kanatti diriirsu ameen jedhanii tun jilbeenfatiniif jiraachuu jechuudha. Walumaa galanni kun biyya lafaa jalaa du'uu isa jennuudha. Akkasuma macaafa qulqulluun ofii keenya jalaa du'uu akka qabnu immoo dubbata. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5 dubbisuu dandeessu. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5 gara lakkoofsa 14 kaastanii amma 15tti immoo maal argitu? Namni tokko hundumaaf akka du'e kanaanis namoonni hundinuu akka du'an namoonni hundinuu du'uu isaanii amannee waan fudhanneef jaalalli Kiristoos nu qabaadha. Egaa warri jiraatan si'achisa isaaniif jedhee du'ee du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti inni maal ta'eera? Inni hundumaaf du'eera jedha. Waa'ee of jalaa dubbata kutaan kun immoo jechuudha. Namoonni hundinuu du'uu isaanii amannee waan fudhanneef jaalalli Kiristoos nu qabadeetu kana booddee ofii hin jiraatinaa of jalaa du'aa, ofii keessan jalaa du'aa, fedha namummaa keessan isa moofaa jalaa du'aa, eenyummaa namummaa keessanii jalaa du'aati Kiristoosiin jiraachisaa. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 si yaadattu kana booddee ani hin jiraadhu, ani jiraatu hin taane Kiristoos na keessa jiraata Phaawulos gaafa jedhu ofii keenya jalaa du'uu akka qabnu. Ofii keenya jalaa du'uu jechuun jireenya bara baraa argachuuf wallaansoo Yesuus Kiristoos yaalaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo ceephoo yaada garaa keenyaa ta'uu danda'a. Waanuma nu biraa dhufu miti kan jireenya bara baraa laatu isa olii dhufeedha. Ofii keenya jalaa du'uu qabna. Konseptii kanaanis of jalaa du'uu seeruu lammaffaa Qorontoos boqonnaa 5 irraa arguu dandeenya. Inni guddaan tokko waa'ee du'uu nuun arginu immoo seera jalaa du'uu seeruudha. Keessumatti
erga Qolosaayis kana keessatti iddoo garaagaraatti kan argannu waa'ee isa kanaati jechuudha. Seera jalaa du'uu fi seera jala jiraachuu, leegaalizimii yookaan seeraan bitamuu, seera jala jiraachuu isa jedhuu fi seera jalaa du'uu isa jedhu lama falmii guddaan Qolosaayis keessatti nuun argannu, keessumatti kutaarra laallu keessatti jechuudha. Seera jalaa du'uun Ibroota boqonnaa 7 xuruutti akkasin dubbistan nan barbaada. Seerichi maal fidaa jennaan firdii fidaa, akkuma cubbuun dhallisaa firdii du'aa akka ta'e seerris maal godha jennaan seerri baatirii qaba, cubbuu namaa irratti baatirii qabeetu cubbuu saaxilaa, achi booddee immoo firdiidhaaf nama qopheessa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 ilaaluu dandeessu. Seerri sun firdii farada, isa firdii du'aa faraduu jedha macaafa qulqulluun keenya waa'ee seeraa gaafa kaasu. Kanaaf seera jalaa du'uu gaafa jennu firdii seerarra daddarbuu namatti fidu jalaa ooluudhaaf karaa tokkicha Waaqayyo abbaan qopheessa maa inni jennaan du'uudha, seera jalaa du'uudha. Kana booddee seerarra daddarbuudhaan firdiin murtaa'u akkuma sila cubbuu irratti ilaallee nu ilaallatu jechuudha. Kana jechuun seeraan qajeelfamootaan jiraachuu dhiisuu, seera akka abbaa manaa isa du'eetti lakkaa'uu konseptii jedhu qaba. Waa'ee abbaa manaa wajjin wal qabsiisa. Waa'ee fakkeenya Saaraa, fakkeenya gaa'ilaan qabeetu Roomeen boqonnaa 7 haasa'a. Isin tokko kaasaa dubbifadhaa qayyabadhaa kutaa nama isiniin jedhu kana hundumaayyuu hangaruu lakkoofsa 6ffaa duwwaan dubbisaa akkas jedha. Amma garuudha yoom erga Yesuus Kiristoos dhufee bara kakuu haaraa kanatti jechuu barbaadeeti. Amma garuu seera isa moofaa dur caafame jalatti utuu hin ta'in jireenya hafuuraa isa haaraa keessatti akka hojjennuuf isa nu hidhate jalaa duunee seerattis hiikamneerra. Waaqayyoof galannaa ta'u. Bara kana keessa keessumatti namoonni wangeela ayyaana Waaqayyoo baay'ee balaaleffatanii seerattitu ayyaana dabalannaa jedhanii kaasu. Macaafi kun garuu seeratti ayyaanni hin dabalamu maal ta'eera jedha. Seerattis hiikamneerra. Seerri garuu gosa qaba. Seerri Kiristoos jira, seerri jaalalaa jira, akkasuma seerri Musee jira. Kutaan kun kan dubbataa jiru seera Museeti. Seera Musee keessaa immoo isa kam? Waaqayyotti dhiyaachuudhaaf dhiiga horii dhangalaasuu, sermonii garaagaraa raawwachuu, ixaanaa aarsuu, karaa lubaa malee mana qulqullummaa ol lixuu sodaachuu, mana qulqullummaatti deddeebi'uu, bakkaan daangeffamuu, poozishiniidhaan daangeffamuu, zariidhaan daangeffamuu, kana keessaa baanee qaxxitaa dhiira ta'u dubartii, garba ta'u birmaduu, adii ta'u gurraacha seera malee yookaan karaa seeraa qajeelummaa hin taane qajeelummaa seeraa alatti hojjechuu danda'u, dallaa seeraa cabsee qajeelummaa hojjechuu danda'utu mul'ate waan ta'eef seera kana jalaa baaneerra hiikamneerra. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Birmadummaa dhugaa, eebba dhugaa isa karaa seeraan taane qajeelummaa hojii fayyisuu, hojii araarsuu Kiristoosiin nuu kenname ol kaasee nutti agarsiisa. Ergaan Roomee, ergaan Galaatiyaa amma keessa deemnee dubbifachaa jirru jechuudha. Kanaaf eenyuyyuu seera eeguudhaan mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u, jireenya Waaqayyoo hirmaachuu hin danda'u, bilisummaa hafuuraa argachuu hin danda'u, jireenya qulqullaa'aa jiraachuu hin danda'u, cubbuutti bilisa ba'uu hin danda'u. Isa kana jala murree walitti himuu qabna. Kanaaf maal wayyareennaan seera jalaa du'aa, leegaalistii hin ta'inaa, kana nyaachuu dhiifnee sana nyaannee, kanarraa of eeggannee sana dhiifneetu jireenya bara baraa galla gaafa jechuu jalqabdan Kiristoosiin ofirraa kuttanii malamee jireenya bara baraatti hin galamu, of eeggatamee hin galamu. Inni jalqabaaf inni guddaan ayyaana Waaqayyoo isa qophaasaa nama fayyisutti amanuudha. Ayyaanatti waan ida'amu seera jalaa hiikamneerra. Roomeen boqonnaan 7 lakkoofsa 1 kaaftanii dubbiftan seerri abbaa manaa keenya isa duriiti. Abbaa manaa keenya isa duraa sana jalaa erga duune booddee seerri gaa'elaa, kakuun gaa'elaa nuun abbaa manaa keenya isa durii wajjin qabnu edda inni citee boodatu du'aa nu kaasee abbaa manaa kan biraatti nu heerumsiise Waaqayyoo. Abbaa manaan keenya inni duraa seera jedhama. Utuu abbaan manaa jiru yookaan utuu ati abbaan manaa lubbuudhaan jiranii gargar baasuun seera Waaqayyoo waan hin taaneef Waaqayyoo isa nu hidhate abbaa manaa keenya seera jalaa nu baasuudhaaf maal godhennaan nuun nu ajjeese. Maaliif? Abbaan manaa keenya perfektii ture, seericha ofiisaatii qajeelaa ture, qulqulluu ture waan ta'eef seera sana ajjeefne Waaqayyo, seera sana mormine Waaqayyo, seera sana isumatu laate waan ta'eef kan seera sana kan madaalu jireenya qulqullaa'aa dhabe, identity corrupted ta'een kan kufe ana waan ta'eef Waaqayyo seerichatu hin taane anaan na ajjeese. Ergan du'e booddee maaltu ta'e? Kakuun abbaa manaa koo isa duraa yookaan seeraa wajjin qabu irraawwate. Kakuun gaa'elaa
du'aan darbu waan ta'eef. Ergasii booda garuu du'aa kaasetu eenyummaa haaraadhaan abbaa manaa kan biraa Yesuus Kiristoos jedhamutti na heerumsiise Waaqayyo abbaan jedheetu fakkeenya gaa'elaatiin Roomeen 7 waa'ee isa kanaa dubbata jechuudha. Waaqayyoof bara baraan galannaa ta'u. Amma gara Qolosaayisitti gaafa dhufnee dubbifannu maal jedhaa? Kiristoosii wajjin taatanidha. Hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kanarratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii yookaan afaan biraadhaan biyya lafaa jalaa erga duutanii. Biyya lafaa jechuun siistemii hafuurri hamaan keessatti hoogganuu jechuudha. Kana jalaa erga duutanii namni waa baay'ee jalaa du'aa inneerra. Macaafa qulqulluu keenya yoo xiqqaate waan afur jalaa namni du'aa inneerra. Namni seera jalaan du'a, namni biyya lafaa jalaan du'a, namni cubbuu jalaan du'a, namni ofiisaa jalaa hin du'aa inneerra. Du'uu qaba kiristiyaanni tokko inneerra. Kana jalaa du'uu jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu haayilaaytii sabaa tokko kaasnee ilaalleerra. Amma erga kana jalaa duutanii maaliif akka waan ammayyuu biyya lafaa taatanitti jiraattu? Maaliif ammayyuu hidhamtanii jiraattu? Akka isin bilisa baatan birmadummaatti akka isin jiraattaniif Kiristoos birmaduu isin baase amma yoomittitu garbummaa cubbuu jala garbummaa biyya lafaa jala jiraattu? Maaliif firiidemii keessan hin labsattanii? Maaliif cubbuun isin irratti mo'eeree? Maaliif seexanni isin irratti mo'eelee? Maaliifitu siistemii biyya lafaa hoogganu keessatti bitamtanii biyya lafaatiin maaliif hoogganamtarree jedhee kaasa. Maal gooneetu biyya lafaadhaan hoogganamne? Maal goone cubbuudhaan hoogganamne jedhaniitu warri Qolosaayis immoo gaaffii kana dhiyeessuuf jechuudha. Maal taane leegaalistii taane nuu maal balleessine maal nurratti argattee jedhanii gaafa isaan gaaffii kana gaafatanitu lakkoofsa taanuu irratti ibsa tanattanuu jalqaba. Phaawulos kutaa kana sirriitti ibsuu jalqaba jechuudha. Akkamitti jennaan isa jalqabaa leegaalistii taatan maal gootanii kan harkaan hin qabin sana faaniin hin qabin isa kaanis hin tuqin. Lakkoofsa 21 irraa pirinsipildi taataniitu jireenya pirinsipiliidhaan hoogganamu tokko jiraattan. Namni jireenya bara baraa argachuudhaaf nyaata akkasii nyaachuu hin qabu, wayyaa akkasii uffachuu hin qabu, rifeensa akkasitti murachuu hin qabu kan jedhu outwardly kan mul'atu irra ta'e xiyyeeffannaan keessan jijjiirama keessaa ta'uu dhiiseetu kan harkaan hin qabin, sana hin tuqin, kan afaaniin hin qabin, kana nyaatin, kana nyaadhu kan jedhu leegaalistii taatanii dhumtan. Inni kun qaxxitaa maal mul'isannaan ayyaana Waaqayyoo irraa kufuu keessan, seera jala galuu keessan kan mul'isuudha jedheetu maggalacaa tokko lafa qaba. Inni immoo inni seera isa bara kakuu moofaa booyyeen nyaatin, kotteensaa baqaqaa kan hin taane nyaatin, kana nyaatin, sana nyaatin kan jedhametti qabamtaniirtu ammayyuu isaan nama qulleessuu hin dandeenye. Musee faayyuu hin qulleessine, Arooniin faayyuu hin qulleessine. Nama lama duwwaatu biyya kakuu sanatti galee Iyyaasuuf Kaalebi duwwaatu. Kanaafiyyuu ba'aa abboonni keenya baachuu hin dandeenye. Hojii ergamootaa 15 irratti isa Yaaqoob fa'aa dubbatan sana, Phexros fa'aa dubbatan sana. Inni kun of eeggatanii jireenya bara baraatti galuuf yaaluun ba'aa abboonni keenya baachuu hin dandeenyedha. Ba'aa ijoolleen Israa'el iyyuu baachuu dadhabanii isaanitti ulfaateedha. Hin yaalinaa. Yaalii keessan irraa abdii kutadhaa. Jireenyi bara baraatti reaalende iiradiidhaan kan argamu osoo hin taane ayyaanaan kan jiraatamudha. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun kan jiraatamudha. Eenyummaa kufe keessaa wanti gaariin ba'uun hin yaadamu. Eenyummaa korraaptid ta'e keessaa jireenyi qulqullaa'aan fedha Waaqayyoo kan fedhu, amala Waaqayyoo kan calaqqisiisu ba'uu matumaa hin danda'u. Maal wayyaree jalqaba yaalii keessan irraa abdii kutadhaa. Seera jalaa du'a. Kiristoos Yesuus duwwaatti amanaa. Ayyaana Waaqayyoo irratti kufaa. Hafuura qulqulluutti of gadhiisaa. Kana kakuu haaraan. Waa'ee kanaadha kan inni laaboreet gochaa jiru. Leegaalistii taatan sana afaaniin hin qabin, kana hin tuqin, kan harkaan hin qabin isa jedhutti qabamtanii ayyaana Waaqayyoo tootaalii irraanfattaniittu jedhe. Innaa wanti uumame hundumtuu amma bara sana keessa maaltu ture? Waa'ee nyaataati. Ishuun isaanii inni guddaan kana nyaatiin jedhu sun cubbuudha. Abaluu sana nyaate waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo keessaa baheera jedhu. Waa'ee nyaataa ture tuquratiinsa. No. Waa'ee nyaataa miti dubbiin. Waa'ee Kiristoosiin dhugeeffachuuti. Waa'ee ayyaana Waaqayyoon guutamuuti. Waa'ee hafuura qulqulluun cuuphamuuti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Wanti kun hundinuu lakkoofsa 23 irraa ittiin hojjetamanii akka dhumaa deemaniif hin turreere. Akka ajaja namaaf, akka barsiisa namaattis dubbatame mitiire jedheetu wantoonni isinirraa of eeggannaa, hin dhiisnaa, kana goonaa, sana goona jettanii akka itti fayyadamamanii dhumaa deemaniifitu
kenname waan biyya lafaarra jiru hundumtuu biqiltuu haa ta'u, waan nyaataa haa ta'u, waan dhugaatii haa ta'u akka isin itti fayyadamaa deemtaniifidha. Kiristoos bira ga'uus hin barbaachisa malee seerri fayyina laatu matumayyuu. Kiristoos bira ga'a, Kiristoosiin mi'eeffadha, Kiristoosiin jiraadha. Jireenyi isa duwwaadha malee nyaata filuudhaan, dhugaatii filuudhaan, uffata filuudhaan isa miti kiristaanummaan. Keessi namaa jijjiiramnaan namni filatee nyaachuun saanaaf. Ilaa agartaniittoom waa'ee nyaataa miti gaafa nu baay'ee kiristaanni waan hunda nyaatachuu miti. Waa'ee uffataa miti gaafa nu kiristaanni waan barbaade uffata waan qullaaseen deemachuu keenya miti. Keessa jijjiiramu malee keessi jijjiiramnaan waa'een uffataa eenyummaa jijjiirametu uffata jijjiira. Uffata waaqayyoof ta'u akka ta'utti uffata. Eenyummaa keessoo jijjiirametu heer istaayilii naamusa gaarii hawaasa keessatti qabu maqaa wangeelaan arrabsiifne murataa. Wanti guddaan keessi jijjiiramuudha. Isa immoo kan jijjiiru Kiristoosidha. Ayyaana waaqayyooti. Nama keessi hin jijjiiramne bakkee isaa bareechuutti hin maraatinaan dhiphatinaa. Kanadha ishoon isaa walumaa galatti jechuudha. Amma gaa waa'ee lallaba seeraa, waa'ee jireenya seeraa, waa'ee leegaalizimii fi waa'ee ayyaana waaqayyoon jiraachuu wal bira qabeetu lallabi seeraa waan sadiif namatti tola jedhe. Lakkoofsa 23 irraa kan isin argattan. Lallabi seeraa fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa baay'eetti argitaniittu mini akkas hin godhin, kan hin godhin, hin sobin, hin hatin. Obboloota koo ani yeroo hundumaa kanaan dubbadha. Hundumti keessan akkas hin kana dhaggeeffattan nan barbaada. Hatuun cubbuu akka ta'e nama hundumtuu beeka. Ejjuun cubbuu akka ta'e waaqayyoon akka hin gammachiise. Inkaanum kiristaana miti namni kiristaana hin ta'in iyyuu beeka. Kun naachuraal loo jedhama. Sammuu namaa keessa, koonsheesii namaa keessa silumaa kan jirudha. Waaqayyo uumamaan kan inni kaa'edha. Gaariif gadhee waan jedhu wajjin nama uuma waaqayyo siluma isaa. Kiristaana waan taaneef miti kun. Yeelliina eeg nama hundumtuu qaba waan ta'eef jechuudha. Amma kan namatti ulfaate maa inni hin sobin, hin hatin, hin jibbin, jaalladhu jennee asii gad dubbachuutu hin taane humna nama jaallachiisu nama hubachiisuudha. Hafuura qulqulluu dhaan akka namni guutamuuf nama toosisuudha. Ayyaana waaqayyoo nama hubachiisuudha. Jaalala Kiristoosiin nama hubachiisuudha. Namni isaan guutame keessa isaa jijjiirama. Namni jijjiirame immoo sobuu hin danda'u, ejjuu hin danda'u, hatuu hin danda'u. Kanaaf amma lallaboonni akkas akkasii leegaalizim warri waa'ee seeraa duwwaa dubbatan kan hin godhin, kan hin tuqin, achiin hin bahin, kan harkaan hin qabin kan jedhu kana duwwaa irratti warri xiyyeeffatan lallaba akkasii filsifannaan akkasii waan gurguddaa sadiif namatti tola jedhe jalqabe. Namatti tola nama goyyoomsa jechuudha. Minyaa nama goyyoomsa. Garuu effektiin isaa zeeroodha. Hin hatin, hin ejjin, qulqullaa'i jennee dubbachuun hoomaa effektiin isaa zeeroodha. Nuti hin sobii waan jenneef sobuu dhiisa miti namni. Humna akka inni hin sobne isa godhu waaqayyo irraa yoo fudhate malee. Nuti hin ejjin waan jenneefitu ejjuu dhiisa miti namni. Ayyaana akka inni nama ejja balaaleffatu ta'uu isa gargaaru yoo fudhate malee abboommii baasnee abboommii kurnan waan nuun dubbisneef abboommii kurnan mana namaatti waan nuun laxxafneef bituu nama eegaa miti. Maaliif cubbuun paawarii qaba waan ta'eef. Humna cubbuu jalaa ba'uu jedhamanii Roomeen boqonnaan 7 cubbuun humna dhala. Humna erji nama godhuudha. Humna nama dirqamsiisu. Humna nama kuffisu. Humna nama boojuudha. Cubbuun mataa isaatii humna qabeessadha. Humna kana jalaa ba'uudhaaf humnoota gararraatu barbaachisa. Inni immoo humna waaqayyooti. Supernatural power. Isa kana Phaawulos iddoo garaagaraatti dubbateera. Nu warri waanta gadi jabeessa akkasii kana fudhanne akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humni kan keenyatu hin taane kan eenyu jennaan humni humnoota gararraa kan waaqayyooti jedhee dubbata. Amma humnoota gararraa kana wajjin nama konneekti gochuudha. Tajaajilli keenya malee hin sobiin jennee lallabuumaa akka sobuun gadhee ta'e namni hundumtu beeku. Kun lallaban barbaachisu baay'isuu. Innaa lallaboonni akkasii falaasamni akkasii waan sadiif namatti toluu lakkoofsa 83 irraa. Tokko maal jennaan waaqessuu addaan ba'e namarra kaa'u. Self-made religion. Waaqessuu addaan ba'e namarra kaa'u. Waaqeffannaa namarratti hundaa'e nama giddu galeessa kan godhate kana jechuun maal jechuudha? Foon kee xil godhii qabii, akkas godhii, maloota akkas akkasii fayyadamii gaafa jennu situ godha wanticha waan ta'eef akkati ofii keetii assaayimentii fudhattu si godha, si kakaasa, inerjii wayii si laata. Kana booddee sobuu hin qabu, kana booddee ejjuu hin qabu, kana booddee hatuu hin qabu akka ta'etti wayii si godha. Assaayimentii si laata waan ta'eef bakka itti murteeffattee seera waaqayyoo foon keessa dadhabaadhaan fudhattee gaafa baatu meetira tokko tuun siqiin kufta. Ofuma keetii deebitee. Requirement qulqullummaa waaqayyoo
ulaagaa barbaacha qulqullummaa waaqayyoo eenyummaa ofii keetii irratti fe'attee self-made holiness, self-made religion inni jennu isa kanadha. Ofii kee irratti fudhattee gaafa sochootu meetira tokkotuun siqiin deebitee kuftaa, ammas deebitee qalbii jijjiirrattaa, achittis lafati kuftetti sanbatattaa nu dhufameen sobeen hin atiin siin jedhama, achittis ammas seera waaqayyoo eenyummaa namummaa keessa moofaa irratti fe'attee kaataa, dadhabdee kuftaa, VCS circle akkasii keessa deddeebitaa jechuudha. VCS circle akkasii keessa deddeebitaa jechuudha. Kanaaf namatti tottolti lallabii seeraa gara jalqabaa. Maaliif jennaan assignmentii nama alaatti waan ta'eef. Self-made religion jedhan Ingiliffaa baay'inaan ture. Waaqessuu addaan bahee namarra kaa'edha. Yookaan assignmentii waaqeffannaa addaa yookaan assignmentii religionii amantaa addaatu namatti fe'a waan ta'eef saayinsii kana beektu ta'e hin beeku tarii afaan saayinsiitiin namoonni beektan fiiziksii fa'aa keessatti namoonni beektan na gargaaruu dandeessu. Maqaan terminoloojii isaan beeku garuu waa tokko nan beeka experientially waan guyyaa guyyaatti arguurraati jechuudha. Fakkeenyaaf amma taa'een sagalee kana isinii ergaa jira. Amma yeroon taa'u humna xaafii kuntaala tokko sagoo kootti baadhuun qabuun gaafa xaafii kuntaalli tokko narra kaa'amu garuu enerjii addaatu madda keessa kooti. Nan danda'a wanta san sirriitti qabuu hin danda'a. Utuutuun dagadheeru xaafii kuntaala tokko sagoo korra keessanii garuu nan kufa miti. Innaa uumamumaan namni bardanii wayii gaafa isinirra keessan enerjiitu madda. Enerjiitu madda wanta sana baachuu danda'uudhaafitu amilee wayii, humni wayii, paawarii wayii nama sanatti dhufaa jechuudha. Innaa gaafa lallaba cubbuu irraa of eeggadhuu dhageenyu, gaafa achiin bahii asiin bahii kana godhi maloota akkasii fayyadamii cubbuu irraa of eeggadhuu, karaa akkasii bahii jechuu dhiisii maal gaafa dhageenyu maaltu ta'a beektu? Enerjiitu madda. Enerjii waaqayyoo miti garuu. Enerjii maaliiti beektu? Enerjii namummaa keenya, ofii keenya. Enerjii nu biraa ba'utu madda. Enerjii namummaa natural poweriitu madda. Supernatural powerii miti. Natural poweriin kun maal ta'a? Hin dadhaba. Guyyaa tokko duwwaa nama gargaara. Sa'aatii murtaa'e duwwaa nama gargaara. Guyyaa lammaffaa irratti deebi'ee fail godha. Guyyaa sadaffaa irratti deebi'ee fail godha. Guyyaa afuraffaa shanaffaa irratti deebi'ee fail godha. Kana jireenya keessatti ilaaluu dandeessu. Kanaafidha kan nuun lallabarii fi dhageenyee waldaadhaan nu dheekkamanii boonyee qalbii jijjiirannee dafinoo baay'ee kiristiyaana bareedaa taane facaasaa xinnoo hirrannee roobii baay'ee hirrannee kamisa iddoo keenyatti deebinee jimaata bu'aa kufaa oollee qidaamee abdii kutannee sanbatas dhufanii nu haareessanii laayif saayikilii akkasii keessa kan nu deddeebinuuf kanaafidha. Enerjiin madditu sun enerjii maalii ta'ennaan enerjii naachuraal enerjiidha isheen supernatural enerjii miti. Ishee kan akkasiin xuruutti nu dhaggeeffattan nan barbaada. Lallabii seeraa, lallabii cubbuu balaaleffachiisu gaa gadheedhaa jechaan jiru anam. Akka dalgana nu banne inni kun gadheedhaa jechaan jiru an. Garuu dhugumaa namaan hin atiin jenneef hatuun dhiisaa, hin ejjiin jenneef ejjuun dhiisaa hoo okay, kun hin hojjeta taanaan immaa biyya keenya irratti waggaa 150 kun lallabameera. Hin atiin jedhameera. Maattuun baay'attere waldaa keessa. Gubboon fudhatiin jedhameera. Maa kan gubboo fudhatu waldaama keessa baay'attere. Natural enerjiitu madde malee supernatural energiin inni cubbuurraa qaxii nama kutu, inni amala waaqayyoo keessa namaatti baay'isu, oolmaa namaa, ilaalcha namaa, jireenya namaa jijjiiru humni waaqayyoo keessa keenyatti waan hin hojjetiniif inni waan nutti hin lallabaminiifitu kana taane. Yeroodhaaf garuu nama gammachiiste lallaba akkasii. Self-made religionii waan taateef, assignmentii namummaa nama alaatti waan ta'eef. Waaqayyoof galanna ta'u. Inni lammataa lakkoofsuma 23 irraatii gad of deebisuu fakkeessaa wayii mock humility jedha Ingiliffisaa. Mock humility. Gad of deebisuu fakkeessaa ani cubbamaadha akka namni jedhu nama godha. Ammas addanattis qabxii lama farattis waan isin hubachuu qabdan ani cubbamaadhanii confess gochuun gadheedhaa jechaan jiran. Kiristiyaanni baay'ee jireenya qulqullaa'aa jiraatu tokko baay'ee qalbii jijjiirrata baay'isuu. Isa kana baay'ee challenge isin gochuun barbaada. Keessumatti bara kana namoonni qalbii jijjiirrachuun gaarii miti sana miti jedhanii wangeela gooftaa keenya Yesuusiin micciiranii gara yaada isaaniitti geeffatan baay'ee waan jiraniif jala mureen isinitti himaa jireenya qalbii jijjiirrannaa jireenya kiristiyaana Kiristoos galeefiiti. Gaafa qulqullummaa waaqayyoo dhugaatti argitan yeroo hundumaa qalbii keessan jijjiirrattu. Waan xinnoo yoo gootan illee qirri isin jedha. Yeroo hundumaa
Guyyaatti tokko galgala yeroo jilbeenfachuu beektan qalbii jijjiirratu miti. Torbanitti gaafa ol daatan jijjiirratu miti. Yeroo hundumaa qalbii keessa jijjiirratu. Waaqayyo yaada kootti gammadaa jiraattu. Self examination yeroo hundumaa ofii keessan test gootu. Ayyaana Waaqayyoo gaafa hubattan jireenya qalbii jijjiiranaatti baay'ee nama naan baay'een challenge isin godha isa kana. Garuu self made religion isa jennuun assignmentii natural energy nu keessa maddisu lallaba akkasii falsafannaa amantii akkasii duukaa gaafa buunu yeroo gabaabduu tokkoof mock humility gad of deebisuu isa fakkeessaa isa sobaatu jireenya keenya irraa mul'ata. Ani cubbamaadha. Ani kanadha. Kan jedhu isa dhugaan taane. Lakkoofsuma 23 irra deebi'een dubbisalaa kan jedha. Seerrattoonni akkasiidha. Seerrattoonni akkasii jechuun falsafannaan amantaa akkasii leegalizimiin akkasii isa konseptii haasaa jirru kanaan waan gurguddaa sadii godhu. Inni tokkoffaa maal jenna? Waaqessuu addaan ba'ee namarra kaa'u. Self made religion. Kana dhiignee galatti goone ilaalleerra. Waaqessuu addaan ba'ee irra kaa'uu isaaniitiin tokko waan gad deebisan fakkaachuu isaaniitiin. Waan gad deebisan fakkaachuu inni jedhu kuni akka namni gad deebi'ee qalbii isaa jijjiirratu kan godhan fakkaachuu isaaniitiin dhugaatti hin godhanidha. Hin fakkeessu malee. Jechuun dhugaatti gad of deebisaman dhugaatti hin cubbamaadhaan otoo hin taane akka namni fakkeessu godhu. Fakkeenyaaf hammame waldaa kiristaanaa keessatti ati cubbamaadha moo qajeelaa jettanii nama gaafattanii namoonni leegalistoonni maal jedhu maaltu qulqulluu na godhe naanaan cubbamaadha qulqulluun isa duwwaadha yeroo jedhanii akka waan qulqullummaa Waaqayyoof recognitionii guddaa kennaa jiranii ofii isaaniitiin waan dadhabaadha araarana barbaachisadhanii fakkaatamanii isa sobaa jechuudha. Gad of deebisuu isa sobaa. Mock humility inni jennu sadha. Ani cubbamaadha ofiin jechuu isa sobaa. Isa beekumsa macaafa qulqulluu malee jedhamu jechuudha. Kana of keessaa qabu. Kun waldaa kiristaanaa keessatti yeroo baay'ee mul'ata. Inni sadaffaan dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaarra dhaabbatan fakkaatu nama gowwoomsu. Qabxiin sadaffaan maaliin dhagnatti hammaatu. Foon koo xil godheen qaba. Foon kee xil godhii qabi. Minaamin namoota lallaban dhageessu bane dhagnatti hammaatu. Dheengadda waa'ee asceticism kaasnee turre. Gad of deebisuu sobaa dhagna ofii xil godhanii qabanii falaasama warra Gnosticismii sirriitti isinii kaaseera waan ta'eef isa akka isin sirriitti hordoftan nan barbaada, akka isin sirriitti dhaggeeffattan nan barbaada. Dhagni cubbamaadha. Physical worldin cubbamaadha. Waaqayyo nikikkii waan fiizikaalii mul'atu wajjin hin qabu warra jedhan falaasama isaanii keessaa tokko maal akka ta'e beektu? Dhagni cubbamaadha waan ta'eef dhagna kee hacuucii. Waa lama iddoo lamatti qoonne miti yaadattu yoo ta'e. Gnosticismii iddoo lamatti qoonne tokko dhagni cubbamaadha waan ta'eef hacuuci dhiphisi. Yeroo sana Waaqayyoon gammadaa jedhu. Karaa kan biraa immoo maal jedhu dhagni cubbamaadha waan ta'eef Waaqayyoon barbaadu cubbuu barbaadde ittiin hojjedhu silas inni mootummaa Waaqayyootti hin galu jedhu liberaalii nama godhu. Yookiin immoo asceticismii duukaa nama buusu gad of deebisuu sobaa gadaamii galuu sooma baay'isuu garaachoo fi luqqisuu Waaqayyo biratti qulqullaa'anii waaw jedhamanii jaallatamuudhaaf. Foon ofii dhukkubfataa gochuu, fuula ofii dhiqachuu dhiisuu, naannoo ofii xureessuu, uffata gaggadhee uffachuu, gad of deebisuu sobaa, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin inni jedhu isa kana mul'isaa jechuudha. Asceticism isa jennuudha. Kanaan maal fakkaatu jedhe? Waan ogummaarra dhaabbatan fakkaatu. Ogummaa Waaqayyoorra waan dhaabbatan fakkaatu. Waan gurguddaa sadii nama gowwoomsu. Self made religion qabu, mock humility seennuu qabu, dhagnatti hammaatu. Warra kana sadanii nama gowwoomsu. Waan ogummaarra dhaabbatan fakkaatu. Lakkoofsa 23 irraa. Garuu inni jedhu baay'ee murteessaadha. Lakkoofsa 23 irraa. Garuu akkas jechuun wanta mammaataasaa ol hundumtisaa sobadha jechuudha. Garuu akka sana miti jechuudha. Hin fakkaatu malee akka sana mitiidha. Garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in gara hawwa foonii raawwachuutti nama geessu. Inumaayyuu. Wantoonni mammaataasaa ol lallabii seeraa kanan godhin sanan tuqin kan afaaniin hin qabin kan jennu gad of deebisuun sobaa ani cubbamaadhaan sobaa arraa jalqabee kanan godhaan self made religion inni jennu arraa jalqabee kana murteesseeraan eenyummaa foon keenyaatti seera Waaqayyoo isa qulqulluu fudhachuun macarrashaan samaa hin nennaani hawwa foonii nama keessaa dammaqsu gara hawwa foonii raawwachuutti nama geessu. Phaawulos isa kana iddoo biraattis dubbateera mini
cubbuun seeraa wajjin wal qabateetu seerriif cubbuu walii galaniitu hawwa foonina keessaa dammaqsanii Galaatiyaaf Roomee akkasiin baay'ee qayyabattan nan barbaada. Kanaaf xumura isaaniitu qulqullummaa isa fiixaan ba'aa miti. Qulqullummaa guyyaa lamaati. Qulqullummaa guyyaa sadiiti. Qulqullummaan ayyaana Waaqayyoo irraa madde garuu qulqullummaa bara baraati. Qulqullummaan hafuura qulqulluu irraa madde garuu qulqullummaa walitti fufiinsa qabudha. Consistent kan ta'edha. Waaqayyoo ayyaana akkasii nuuf haa baay'isu. Namoonni ayyaana Waaqayyoo dhugaatti hin hubatan yoo ta'e maaltu taasa jedhu waa tokko isinii kaasu. Ayyaana Waaqayyoo dhugaatti hin hubatan yoo ta'e yoo cubbuutti kufan ofii isaanii ceepha'u. Dhagna ofirraa immoo qulqullummaa hin eegamu siluma isaayyuu. Roomee 7 lakkoofsa 17 dubbisuu dandeessu. Lammaffaa Qorontos 3:5 dubbisuu dandeessu. Ceephoo garmalee keessa galu namoonni ayyaana Waaqayyoo hubatan taanaan. Eenyummaa keessaa jijjiiruu caalaa gochoota isaanii jijjiiruu irratti xiyyeeffatu namoonni ayyaana Waaqayyoo hubatan taanaan. Waan nama gadheef ta'eefan cubbuu hojjedhaa se'anii yaadu. Nama hundumaa keessaa nama gadheedha kanaafan cubbuu hojjedhaadhanii yaadu. Waa'ee eenyummaa foon isaanii hin beekan waan ta'eef. Obboloota kanu keessa eenyummaa cubbuu miicameen qulloofne jira. Amma gaafa Gooftaan dhufee nurraa hiikuutti. Ana keessa naa waliin fayyintu jira. Amma gaafa Gooftaan deebi'ee dhufee dhagna koo isa fuuraa kana dhagna ulfinaa godhee glorification biraan nagee ol fudhatee dhagna cubbuu raawwatee badduu baasuutti eenyummaa kufe jira na keessa. Eenyummaa corrupted ta'ee jira na keessa. Inni yeroo hundumaa cubbuu hawwaa cubbuu yaada kun surprise nama godhu. Isa kana mo'adhee jiraachuudhaaf garuu kanan tuqin sana tuqi achi dhaqi asin naqiniitu hin taane ayyaana Waaqayyoo hafuura qulqulluu irratti xiyyeeffachuun isa olaanaa akka inni ta'e seera jalaa du'uu akka hin qabu maloota koo jalaa du'uu akka hin qabu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Garbummaa cubbuu jalaa kan ba'anii qajeelfamoota garaagaraa hordofuudhaan utuu hin taane du'uudhaan akka inni ta'e Roomee 6 lakkoofsa 7 lakkoofsa 14 irraas argachuu hin dandeenya. Namoonni ayyaana Waaqayyoo hubatan taanaan cubbuu ta'e tokkorraa kan isaan fagaatanii utuu cubbuu sana hawwaniiti. Isumaayyuu turtii yeroo baay'ee gabaabduu taate tokkoofdha. Yeroo baay'ee gabaabduu taate tokkoof cubbuu ta'e tokko utuu hawwanii irraa fagaachuu danda'u. Gooftaan immoo hawwuuf gochuun tokko maayidhe. Maatiyos 5:27-8 argitaniittu minire. Namni dubartii tokko hawwaatiin ilaale garaa isaatti isheetti ejjeera tokkumadha. Hawwitee dhiisuuf gochuun tokko maayidhe Gooftaan. Baay'ee gaafan akka jedhu gaafa hawwiin isinitti dhufu tokkumadha dhaqaa godhaa jechuu koo miti. Cubbuun consequences isaa wal caala. Hawwanii dhiisuuf hawwanii ejjuun consequences inni qabuun wal caala. Cubbuun xinnaaf guddaa qabas hin qabus. Cubbuun xinnaaf guddaa hin qabu gaafa jennu cubbuu ta'uu isaatiin wal hin caalu. Consequences isaatiin garuu wal caala cubbuu guddaan jira. Ejja booddee mucaan dhufa. Ejja booddee abortionii dhufa. Cubbuu wal harkisuu dhufa. Hawwii booddee garuu abortionii hin dhufu. Hawwiin cubbuu dhala cubbuun du'a dhalaa'edha waan ta'eef silumti isaayyuu kajeellaa irraa jalqaba cubbuun guddataa deemee cubbuu ta'eetu achii booddee immoo du'a ta'a. Steeppii qaba waan ta'eef karaa sana wal caala. Consequences isaatiin wal caala cubbuun. Garuu nama jechaa jiru fuula Waaqayyoo duratti hawwanii hin godhin hafuuf gochuun cubbuumadha. Sadarkaa cubbamtummaa isaatti cubbuudha. Sadarkaa yaada Waaqayyoo keessaa nama baasuutti hundumtuu cubbuudha. Kana keessaa ba'uudhaaf utuu hawwanii cubbuu ta'e tokko piraaktisii ishee duwwaa baqachuun guyyaa gabaabaadhaaf isayyuu amala leegaalizimiiti. Ayyaanni Waaqayyoo garuu keessa namaa fayyiseetu humna cubbuu nama keessaa ajjeeseetu hafuuraan fedha namummaa safoonii ajjeesaa jedhamanii Roomeen 8:13. Hafuuraan gaafa gaggeeffamtan fedha namummaa safoonii ajjeeftu. Galaatiyaa 5:16-18 irrattis ana hafuuraan gaggeeffamaa jiraadhaan jedha malee fedha foonii raawwatinaa jedha. Akkas jechuun gaafa hafuuraan gaggeeffamtan fedha foonii raawwattanidha. Yaaddanidha. Yaada keessan gocha keessan qulleessa hafuurri qulqulluun ayyaanni Waaqayyoodha. Waaqayyo Gooftaan hafuura qulqulluu kanaan guutamnee ayyaana Waaqayyoo kan akka ta'utti hubannee jireenya kakuu haaraa kana akka ta'utti hubachuudhaan qulqullummaa isa madaalu akka jiraannuuf ayyaana nuuf haa baay'isu. Qolaasaayis 2:20-23 isa kanatti bareechee nu ibsa. 3 kutaattaan irratti waliin jalqabna. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo qayyabannaa gaarii.
Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.